ammati wanni sinjuu dhageessa tasgabbaayiti jireenya kee uffadhu wanni namni sinjuu irran kaatin yoo laalama maal beeta amma namni si harkaa ayyuun gartee harkaa nama fiidii jedhanii barbaree qabanii fudhanii ija sana qanii istumuu dandan karaa gubbatti yookaan immoo nama 3-4 ta'anii istumuu dandan kophaa hin deemin maal namatti immoo harka laatin namni lubbuu qabu namni ofitti amanu kophaas adufa nama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota subraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira jiraatu waan deemaa jiru qofa qabdanii dhugatti gartee haalli gartee nuti amma keessa jirru haalli gartee amma Saidoon keessa jiru haalli gartee Ayyuulleen keessa jirtu baay'ee gartee aan gartee akka dhuunfatte jechuudha baay'ee gartee na rakkisa jira baay'ee gartee na dhiphisa jira hundaafuu inshallah rabbiin keeraa godhu amma Ayyuun saraan tana Ayyuun dhuftee kun as na bira jirti Ayyuun asiin maraachii jirti Saidoon immoo achi haala hamaa keessa jira. Ani dhugatti gartee maatiin kuni rabbiin gartee isaan gidduutti gartee rabbiin nagaa buusee silaa gartuu osoo wajjin gammadanii wajjin gartee bashannananii fataa zanaa jedhanii wajjin jiraatanii baay'ee na tola. Garuu sheexaanni gartee gidduu seenee halkanii guyyaa rafaan jiru. Sheexaanni gartee lubbuu qabuutu isaan gidduu seenee jira. Garuu sheexaana lubbuu qabu kana akkamitti gartee lubbuu keessaa fuunee isaan gidduudhaa baasnee ajjeesnee maatii kana gartee wajjin gammachiisna maatii kana gartee wajjin fataa zanaa gartee akka ja'an goona wanni jiru yeroo hundi gartee gaafina taachuu kanaaf ani hundaafusti hanga dhumatti hin hojii to'adha viidiyoo laak shar godhaadha Ayyuunis akkuma gartee viidiyoo kiyya gartee kan dheengaddaarratti isiniin jee Ayyuun nama wajjin waliin buutee namni keenya illee gartee tokko akkanumatti gartee jecha arrabaa namaan ja'a maaliif nama tokko arrabsuun amantiin qabu nama najamu yoo gartee nama tokko daangaa nama dabre nama sana immoo daangaa si dabresanii seerumaanii gartee maaliif naan jetta maal jettee gaafata malee namni akkanumatti nama gartee osoo karaa deemu namatti fiigee nama arrabsuu nama waanjuu qaanyidhasi amma dheengaddaa Ayyuu Adaamaa irratti osoo isin gartee magaalaa keessa bakka taaskidhaa dhaabbattee taaskii jirtu ijoollee wayii dhuftee waatteen achiin girgirri uumanii Ayyuun sarkaanii jirti dhugaadha nama tokko gartee namni gartee yoo gartee namni daangaa nama dabre ifirraa dhorkuu waanuma jiru garuu Ayyuunis harkaan baay'ee arifatti intaloon dhuftee waa jennaaniin qabdee tumtee waltumanii achi akkasitti adda baasanii Ayyuu muciyyoo xiqqishoo dhiistee akkuma isin jee akkasi fuudhanii muciyyoo fuudhanii haakama geessanii Ayyuullee gartee hanga tokko waajjira poolisii geessanii anasirraa akkasitti Ayyuun bilbiltee akkasitti dhaqee furmaatti goone jechuudha. Hundaaf alhamdulillah furmaata harkatti inshallah nagani bu'e arallee kun Ayyuun fiidee dhuftee kun asirratti na bira Ayyuu mee dhiifama haasaa baay'ee segaayee rabbi nagaa buusu waan toltu haasaa Ayyuu waan toltu torbee kana keessa hin jirtu maal haasofnaan abshir ta'uti akkam jirtu hordoftootu yaasuu birraa nagaan kiyya bakka jirtanis na qabu yaa akka beektanitti yaasuunis dubbatee jira torbee kana keessatti wanta intaani dabarsaa irra jechuun wanta bakka gaarummaa isaa wanti gaarii himamu hin qabnu torbee kana keessatti. Abshir. Yaa Saayidis akkasitti qubsatee mana yaalaa jira Sumayyaan baddee jirti Yaasiin immoo asitti rakkachaan jira anis rakkadhee Yaasuus rakkisaan jira Yaasuu darbee uummatas rakkisaan jira. Atauti karaa kanaatiin jirra torbeen kun torbee badduudha torbee namaaf hin tolleedha maal jenna du'aa goone yaa rabbi nurraa qabu waan badaa wanti hundummoo waan gaariitiif ta'a mee qormaata tanallee darbinee immoo kolfiin dhufa jedhanii yaada gammachuun nu bira hin dhufti jedhee yaada anis immoo maal godhu Yaasu ani osoo barbaadiin bakka namni bakka deeme bakka taa'ee hundatti bakka namni waan tokko natti dubbata. Ani immoo waan fedhen dhufa malee miti arrabaa miti namni ija badduutiin akkana ilaaluun fedhu. Jechuun Ayyuu bar namni iyyaan silaala yoo harka nama fiide yoo namni gartee waasinjee yoo boksi nama fiide jechuun booda maal jechuudha. Ishiin barmaan akkanaan jettee hin argine dura. Ishii maal sinii? Taayin jira ijjadhee taaksii eegaan jira hin dhuftee akkam naan jettee nagaatii kan jaarsa namaa hatte sanii minaan jette. Kan jaarsa nama hatti sanii minaan jette. Jalaan callisee haadhoo koo bakka deemtuun qabdu narraa deemin jedheen. Jinni qabdaati jaarsa nama hatte maali naan jette. Mee kana jechuun bar nama akkanatti na arrabseef galatoomi ulfaadhu bareedduu koo deemi bakka ashiyeeyyen jinniin qaba jedhanii biraa deemaare. Hin ta'u garuu. Ani eenyu ayyuudha bar. Namni kamuyyuu osoo karaa kootiin ta'e akka koo ta'e sana inni godha akkasuma godhee biraa darba malee wanti haaraan hin jiru. Chaanis dantuu meeqa
እንደውም namoonni sun qabu baatan achi makiinaa jalan buusaa gommaa makiinaa jala ijji shaabadu. Isuma viidiyoo gartee amma walitti asaarsinee barjuu. Amma walitti isin aarsinee jirra amma waan hamtu garuu namni baqa jiruu namaa keessatti wanti isa galchuun qabu baqa ta'eera anatu haateemi anatu wantini ta'eemi maaltu feenatti na arrabsullee mirga hin qabdu bar. Jechuun namni kamuu nama arrabsu mirga hin qabu garuu amma walitti aarsinee jirra viidiyooleen gartii maaliif waan hordoftu teenyu taate beete isinis akkasii bar. Ni gartee dhiifama walitti isin goone jirra isinis gartee dhiifama anaa badii qabattee bar. Akkasimi egaa saniif ammati wanni teetee jira ammallee asumaanuu gartee isiillee dhiifama gaafadhu egaa ammaan gomammaa kan jette kanaaf akkasimi dhiifama. Ani ma dhiifama jechuun ani ishiitti aareeti beektee namni amma ishii qofaa miti baraani ani isiitti qofa aareeti min ta'e wanna akkana irra deddeebiidhaan waan na mudateef. So namni wanni isa galchuun qabu jiru namaa keessatti jiru ofii abbaatu jiraata. Kana baqqaan amma kan aarsaa jiru ko nama jiraata namni naan jiraatu. Osoo awwaalamne waliin awwaalamtu maaf hono waliin duutan hono waliin duuf awwaalamu barbaadan jiru biraallee na waliin jiraachuu dandeessu. Jechuun amma laala amma yaas wanna singaluu didi akkam seeti. Namni osoo waan gaariitiif osoo akkanatti koomantii walii kennine. Osoo waan hojii wanna nama jajjabeessuuf osoo akkanatti wal gorsine wal jajjabeessine arrabaaf hanga fiignutti. Jechuun namni tokko beeta waanuma gartee negatiivii waan hamtuu qofa gartee mataa qabee fiigaa ni beeta. Waan gaarii irratti immoo akkuma ayyuu jettee dhugaadha namni kan wal jajjabeessu. Akkasumi jaartii dandeenyaan jaartii hanga afuritti fuudhuun sharaan gartee ajjamtee jirti. Amma immoo gartee Saidoonis ayyuunuma jaalatee fuudhee isinis immoo jaalatee saniif kuni isin muffachiisuu hin qabu. Ayyuu ammaati wanni sin juu dhageessa. Tasgabbaayitii jireenya kee uffadhu wanni namni sin juu irraan kaatiin. Yoo laalama maal beektaa amma namni si harkaa ayyuun gartee harkaa nama fiidii jedhanii barbaree qabanii fudhanii ija si naqanii istumuu hin danda'an karaa gubbatti. Yookaan immoo nama 3-4 ta'anii istumuu hin danda'an. Kophaa hin deemin. Maal? Namatti immoo harka laatiin. Namni lubbuu qabu namni ofitti amanu kophaas aduufaa nama sadiitiin maal godha? Ana takkitti af nama sadiif hin dhufina. Amma ani laala akkam seete yaasu namni jiruu kiyya keessa galu namni baqa namni nagaan hoo nagaan na dubbisan ani nama tuqu hadhas ta'e boorus immoo hanga lubbuun jirutti namni akkanatti dhufee qubaan gara badaati na tuqe na arrabsi maaliif mana hidhaa miti lubbuun kiyya amma darbuttullee isaan tumaan dhiisu hin dhiisu kalasayyuu ani immoo kanarratti odan daamaa ta'e baqa aqimii keechaa fiddeeti qabaadhu baadhu dhagaan hin bitamu dhagaan bilaash dhagaan bilaash garuu ammaa wanni eegalame jabar adama kobilisoon hin jiru hin eegalle suma keessaa maatiin achuma futee dhoota suman hoo humni kiyya nama san danda'u baate dhagaan hin jira koriidar nama yaaddaina garuu maal beekta ani nama si tuqe ifra dhorki hirkuun qabu ani immoo asirra sin deeggara nama si tuqe ifra dhorki an sin deeggara garuu hin jarjarin tasgabbaa'ee namni kun maaliif deema maal barbaada jiitii adda baafadhu wayyu egaa hayyuu bannaat mee ana kana naati anis nama rajin kaayyuu ani kan naman tuqu anis waa'ee Saidoon haasaara ani waa'ee isaanii naasa'u bara ani Saidoon kiyya nagaa ta'u Saidoon kiyya nagaa naa jiraatu lubbuu naa jiraatu ani waa'ee nama biraa nan galchu ani jiruu nama biraa keessa hin galu. Yoo gartee isii tuqan ifirratti hin callaftu obsuun qabdu jechuudha. Kanaaf nurraan tuqnaa isin hin jaa ayyuu. Amma yaasu ani sababan dhufeef Finfinnee si argachuuf dhufeef ani amma waa'ee kanaa waan yaaddeessu kun dhimma isaati. Ani wannan dhufeef sitti mamma. Ani waa'ee Saidoo yaadaan jira. Ani yaaddoo cimaa keessan jira. Ani jiruun tun na jibbisiisaa jirti. Ani dhugaan sin jedha yaasu badi na gochaa raanu. Maaliif? Ani bilbila naan kaasu voisii isaa hoon kaa'u voisii naan deebisu. Siif qofa voisii ati ergiteef si deebisa. Maalidha rakkoon eessuma badee ara maaluu ani bar nan yaada ani namaa bar.
Maalidha yaasu mee maaluma fallisaa maalidha isheen maal ani wanuma gochuu dhabeeti bakka namallee hin qabu beekta. Hundi rakkadhiillee si biraan dhufa. Hoo yaada wayiillee qabaadhee sumatti ni madda. Mee maalidha amma fallisaa maalidha inni maaluma yaade qo'an immoo naa galu dide wanti isaa maalidha. Ayyo. Fixee xumurtee? Xumureera. Laalayyo. Tokko faratti biyya sanii neetworkiin hin dalagu. Yaman beektaa yaman biyya yaa'iitii bara. Biyya yaa'ii gartee waggaa meeqa gartee yaa'ii lola deemaa jira. Neetworkiin akka gartee biyya keenyaatti gartee salphaadhaan gartee hin argattu neetworkii. Yoo neetworkiin gartee naannoo kana jiraate naannoos biraan jiru. Yookaan ammoo bakka inni jiru immoo neetworkiin hin jiru. Achi deemee fa'a bakka neetworkiin jiru deemee haasa'ee fa'a deebi'e. Inni immoo ifiifuu haala inni akkas jiru haala hamaadha. Akkuma gartee viidiyoo irratti. Waa'ee gartee immoo sagalee ati keesseef immoo hin buuneef. Sagaleen ayyuudha gartee naaf boojidee bakka neetworkiin jirullee deemee gartee naaf boojidee bannaat hadaraa waan isii barbaachisu naa godhii fi sitti amaanaa naan jee. Waan isii barbaachisu naa godhiif. Ana sanuu barreeffama godheef barreeffama hin godhe barreesseef. Yeroo baay'ee daarektiin dawulee fi'u. Ayyuu sitti amaanaa sitti hadaraa waan isii barbaachisu godhiif. Birrii yoo birrii barbaaddes yoo kanneen kannee fi biraa deemee yoo kan xumurtitellee yoo kan fixutellee yoo si gaafatte kannee fi naan jee. Ishi kana achi maal gootare? Ani waa'ee birrii maaltu na rakkise? Ani laal birriillee miti. Ani waan nyaadhu dhabeellee miti. Ani waan biraa dhabee miti. Ani waa'ee asaatu fayyaa asaatu na yaaddeessaara. Maalirra jira? Ani bar maal akka ta'e iyyuu quban qabu bar. Ani waa'ee asaatu na yaaddeessaa jira bar. Fayyaansaa amma haala gaarii jira. Yeroo dabree egaa agartaan gaa hundi keessanuu Sayidoon Sumayyaan akkasitti ilmaanii fi mana hunda waa hunda gartee walitti qabatee bakka tana buutee hin garre. Sababa sana jecha Sayidoon gartee rifaatuudhaan gaggabee lafa dhee mana yaala galee achi booda garuu bayyanatee gammachuu bareeddullee qophachuu baate garuu ammaan tana wayyaa jira fayyaa jira. Humanjuu inshallah yeroo gartee tasgabbaa'ee wayyaa'ee gartee haala amma irra jiru kana gartee dabarfate si dubbisaan dhibbatin. Tole? Tole. Nagaa ta'u. Garuu naguma isaan barbaada. Ani waan biraa miti. xiqqaate daqiiquma lamaaf al takka naa bilbilee sagalee isaa dhaga'utu atas gabbaa. Amma bilbilee fi yoo kan gartee bilbilee isaa kan dalagu ta'e si dhageessu yaallu nasiba kee jechuudha. Yaa yaallu. Gaafii qabaa kun yaasu. Ati garuu dubbatin ishee? Ayyee. Dubbachuun keessatti oola. Nama akkanatti hin dhibbatin bannaa. Sagalee isaan dhaga'in ji'oota kana hunda. La gartee la directin bilbila fila. Laal. Ishee? Maaliif neetworkiin dalagu barayyuu? San biyyaa miti bara. Bilbilee dalagee asii bakka kasara ishinu. Yoo? Gartaa? The number you've dialed is not correct. The number you've dialed is not correct. Yaman. Garmi? Aisaram. Asii bakka diga. Ishi. Lakkoofsa lammaffaa lakkoofsa lammaffaa inni kun kan Sumayyaati hin dalagu. Kun immoo kan Saayidii isa lammaffaadha jechuudha. Ishi. Yoo The number you've dialed is not correct. The number you've dialed is not correct. Neetwork dabra. Ifiifuu bakka yoo amma Bakka gaafa inni neetworkiin tole jedheen naa bilbilutti himati. ittiin hima sarakkoon hin jiru. Hundaafuu tasgabbaa'eeti. Atillee gartee rabbiin obsiyaa kannu tole. Amma wanni si barbaachisu ni jira. Wanni si barbaachisu maaltu jira mantana? Homtuun jiru. Birrii feeta? Amma sa'aan fedhan. Qaba birriillee hin fixne birrii. Birrii qabaan immoo isaa qofa na yaaldeessaa jira. Saniifuu jabaadhuuti hin dhiphatini fataa zanaajii nama nuti hin tuqin. Ani immoo tana booda yoo nama xuuxee nama dhootee waa goote garuu gamee hayyee ngaa mee bannaati. Yoo nama waa goote silaafuu yoo hin dhufu yoo hin jeenis wayitaati dirqama qabuun kiyyaaf hin qabu. Saniifuu inshaalla jabaadhuusi miskiina bara ayyuun ayyuun dhugatti miskiina bara nama hin geessu yoo namni tuqe immoo ifitti hin callistu ati waan dhoositu mi? Ani garaa keessaa takka hin qabu.
Kanaafan saayiba Harargeellee qaba beekte. Okay. Saayiboonni kiyya baay'inaan Hararge. Hundi isaanii iyyuu Hararge. Isaan wanna dubbachuu qaban hin haasa'uu hin dubbatu waan badaa garaa keessaan qabanii kanuma waqa. Galatti ulfaadhu. Ani waan hin danda'uun yeroo hundaa sibiran jira. Hin dhiphatanii fataa zanajii tolayyu. Abshir. Viidiyoon arraan tanaa isiniif qabannee dhufne kana fakkaata. Ayyuunis gartee hammanya akka gartee namni haasoo san hin qabdu. Ni jira mitire akkuma isin jee gartee sheexaana gartee lubbuu qabuutu akkanatti gamaa gamana fiigaa jira. Kanuma kanaatu gartee nama baay'ee gartee wal dhabsiisaa jira. Maatii kana gartee rabbiin nagaa buusee fi walitti haa deebisu. Galata ulfaadhaa viidiyoo laak shar godhaa. Waan gartee jiru kan kana boodallee gartee tahaa. Waan gartee Saidoon gartee irra gahee wajjumaan garraa anis gartee simbira waan gartee arkee fi waan gartee dhaga'ee qabee gartee simbiraan ga'uun kiyyaafan qabuuti. Baay'ee sin jaalna baay'ee sin kabanya. Galata ulfaadhaa nagaan nuuf turaadha. Ayyuu dhamsa ni qabdaa? Dhaamsi qabu waan biraatiif miti akkanatti kan na lolchisu yaaddoo Saidooti. Saidoo yaa bakka jirutti nagaa godhuu ilmaan isaa haati manaasaa maatiin isaa hundu nagaa ta'anii kanuma sinin jaaladhaa galatooma. Galata ulfaadhaa. Assalaamu alaikum.